OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyotii akkam jirtu hordoftoota keenya maaree sagantaan keenya torbee muraasaaf addaan citeeti kan ture hordoftoonni keenya nuuf kalchaasiniin jecha har'a sagantaan keenya isin biraa gaha istuudiyoo doontaane har'a kan jirru Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti argamneeti jirra. Artist Alamaayyoo Dhaabii waliin kan jirru egaa artist Alamaayyoo Dhaabii eenyu kan jedhuuf hojiilee isaa gara boodaatti tokko tokkoon isin biraan kan geenyu ta'a. Maarree kophaa keenya immoo hin jiru qophiin keenya babbareeda akka isin biraa ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru. Qarcaanshe Tireedingii fi Baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaani ergaa isaanii hordofnee sana booda keessummaadhaan kan walitti deebinu ta'a faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya diizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Walitti deebine egaa hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyotii yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya haala hojjechuu hin dagatina. Egaa keessummaan kan koo har'aa Alamaayyoo Dhaabiiti isiniin jedheen jira. Hojii adda addaa hojjeteeti jira. Hojii san tokko tokkoon isin biraan geenya. Alex baga nagaan dhufte moo baga nagaan dhufne jennure? Hayyee ulfaadha baga nagaan dhuftan isin gara kutaa magaalaa Sabbataatti dhufta waan ta'eef. Ayyee qeertolee gaatis hojii gurguddaa hojjechaati jirta. Hojii maal hojjete warra jedhani mee Alamaayyoon akkamitti beekama laata? Egaa Alamaayyoon kan ittiin beekamu irra caalaa ijoollee leenjisee eebbisiisuudhaan akkasumas kilipoota adda addaa hojjechuudhaan kan inni beekamu natti fakkaata hin beeku irra caalaa isaa. Shubbisa godinaalee hedduu shubbisaatti turte. Egaa kilipoonni haaraa gaafa ba'an namoota kilipii sun akka bareedan godhan keessaa Alamaayyoon tokkodha. Mee hojii kana yoom jalqabde? Maal yaadattaati? Hojii kana kanan jalqabe bara 2000ti. Bara 2000 irraa eegalee hanga amma shubbisa wajjin wallaansoo ol qabaatiin kan as geenye. Wallaansoo ol qabu qofa miti bu'aa bahii hedduutu jira. Keessattuu gama ogummaa shubbisaa kanaan mudannoowwan adda addaatu jira. Isa hunda dandeenyee yoo obsa qabaanne namoonni baay'eenis yoo obsa qabaate anis obsa qabaadheen kan har'a geenye 2000 hanga har'aa jechuun naannoo gara 5-16 akkasii ta'aa jira. Baay'ee bareedaadha. Kana keessatti kaa godinaalee Oromiyaa maal fakkaatu suma taa'ee jimmi maal fakkaata sochiinsaa akkam maal of keessaa qaba aadaansaa gama shubbiitiin jiru
godinaalee Oromiyaa Jimmaa fakkeenyaaf kan fudhee malee Shawaa Baalee Arsii Booranaa Gujii maaliin kun walumaa galattuu gama shubbisaatti wanti jiru maal fakkaata waan jedhu sana eegganoo fi dhaalladheen booda dhaloota oomishuutti ka'ee kun warra ga'e marsaa jaaffaaran jiraama. Tole gaariidha gaa Aleeksii shubbisuu qofa otoo hin taane amma immoo dhaloota oomishaa jirta. Maal hojjechaa jira kan jedhu kara boodatti itti deebina. Mee aadaa akkamitti qorattani isin amma gaa shubbisa irratti iddoo tokko tokkotti aadaan kun keenya fakkaata jedhanii warri waliin morman jiraachuu danda'uute akkamitti qorattanii bira geessisan? Ayyee tarii kiliipota nuti hojjennutu fi namoota ana fakkaatan hojjetantu kun aadaan keenya moo keenyaa miti yeroo itti jedhan waluma galattan jira bara yeroo itti jedhan ni mul'ata hawaasa bira. Ani akkanitti leenjii eegales tokko aadaan kun kan maddu irra guddaan isaa maanguddoota hayyoota irraa madda. Tokko jaarsa jalatti hin guddadde. Lammata hayyoota irraa qorachuudhaan still yeroo jalqabaatiif eebba kanatti kanan deemaa jiru kitaaba shubbisaa yeroo jalqabaatiif kan barreesse ana. Isas waaqaa fidee miti jaarsolee durii fakkeenyaaf Boorana gaafan deemu jaarsolee Booranaarraa waajjira aadaa fi turizimii naannoo san jirurraa Gujii gaafan deemu akkasuma Baalee gaafan deemu akkasuma Harargee gaafan deemu jaarsolee irraa waanan argadhe walitti sassaabeen kitaaba xiqqoo ishii maxxanseen ture. Kanaaf eessaa dhufee eessaa fida shubbii fi shubbisa jedha. Yeroo baay'ee shubbii jechuun maal jechuudha namni maani shubbii? Shubbiin sochii nuti hojjennu sana. Shubbisa jechuun immoo nama. Shubbii fi shubbisaa. Kanaaf ishii kana aadaa tippikaalii ta'e naannoo sana maanguddootatu beeka. Kanaaf isaan irraa qoradhee maal godheen kan dhaloota oomishaa jirullee dhaloota oomishuu kana immoo tokko maqaa jalqaba abbaa isaanirraa hanga abbaa torbaa waamuu danda'uu qabu. Sababni isaa ani qofti qorata yoon ta'e hin ta'u dhaloonni na duuba dhufanis qoratanii waan kana anarraa bareechanii fiduu waan danda'aniif kanaafan akkas gochaa jira. Kanaaf aadichi aadaa hundeessaa gadi hin dhiifne maanguddoorraan fidee haala sanaan leenjii kiyya itti fufaatiin jira. Warra bedhe ganaa ammas qorannoon itti fufa. Amma egaa kitaaba san keessa namoonni illee akka dubbisaniif maaltu san keessatti mul'ata? Godinaalee Oromiyaa guutuunsaa fakkeenyaaf amma Shawaa keessa sochiiwwan adda addaatu jira. Raphiif ni jira, Deechiif ni jira, Kirris ni jira, Shoboxee, Jiddaa, Sarrisa. Inni kun guutuun kitaaba san keessa jira. Jimma soo gaafa fudhatte Olofee, Gattumee, Suksukee, Jijjigsa guutuunsaa jira kitaaba gubbaa. Harargee soo fudhatte Dhiichisa, Ellee, Ellamtaa guutuunsaa akkasumatti jira. Kirreessu guutuunsaa kitaaba san gubbaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Warri kitaaba dubbisan inni argatu gabaarra inni yaada. Yeroo amma kana immoo egaa artii gama shubbisaatiin jiru kitaaba qofa odoo hin taane artistoota oomishaa jirta. Leenjistoota akkasumas warra leenjisanillee dabaltee isas hojjechaati jirta. Mee maaltu si kakaasee gamanatti immoo si fide? Yoo rabbi jedhee magaalaa Sabbatarratti yeroo lammaffamu sadaffaadha kanan ijoollee leenjisaa jiru. Magaalota adda addaa irra deemee leenjisuu dhaabuufi. Iddoo bakka buusuu jechuudha. Leenjisoota leenjisuu jechuun namni iddoo kiyya bu'u of bakka buustee dabarta. Karaa itti dabartutti yookiin dhiista yookiin immoo wannoo goota. Kanaaf dandeettii ani qabu sana ogummaa ani qabu sana waan namoota ciccimoo yeroo darbee fi bara itti darbee leenji'anii eebbifaman isaaniif waan an qabu moor sheeroon godhe isaan ittuyyu qoratanii waan ani itti dabqaa ture kana kan ana milkaa'uu dadhabe isaaniif milkaa'uu danda'a kan ani galma ittiin ga'uu dadhabe isaan ittiin galma ga'u 26 kanarratti tokko beekamtii kennuudha. Warri leenjisoota kennaa jiru kana isaan immoo bakka kiyya bu'anii ammaan booda akka leenjii kana laataniif ammaan booda tarii Finfinneetti warra bedhenan eegala. Aleeksi waa hedduudha kan hojjechaa jirtu galma keessattis barattoota kee yookaan immoo warra si biratti leenji'anii laalatii ture. Mee godinaalee kam irratti xiyyeeffattee hojjetta? Kuni namni beekaa kan hin beeku kan jedhu hin jiru. Hundumaa walqixa qo'adheen hundumaa qoradheen walqixa barsiisaa jira. Hunduu anaaf tokko. Wanti inni Shawaa qofaa Shawaa qofaan danda'a kaa hin danda'u jedhu hin jiru.
Baali sono jedhu kan nama baali dhufetti na argita. Akkasuma wallaggaa ono jedhu kan nama wallaggaa dhufetti na argita. Kun jechuun tokko walqixa danda'u. Lammata immoo godinaalee hundaayyuu walqixa fudhachuu danda'uu fi walqixa jaalachuu. Kanarraa madda kanaaf godinaalee Oromiyaayyuu guutuusa walqixa leenjii kennaa. Tole magaalaa biraatti magaalaa kam kamitti hojjette? Iddoon ani hanga ammaatti leenjii kennaa ture Aanaa Sabbataa Hawaas, magaalaa Sabbataa, magaalaa Duukam, magaalaa Oolotaa. Kan kanatti leenjii kennaa ture. Marsaa meeqa faadha inni ammoo? Kuni marsaa ja'affaadha. Akkuma amma ilaalaa turtan kana kan ijoolleen amma ilaalaa turre warra eebbaaf qophaa'e. Tole egaa magaalota adda addaa keessatti leenjisaa jirta yookaan immoo tanaan dura barattoota hedduu leenjisteeti jirta. Lakkoofsi yaadatamu? Hanga 403 toora kana ni ta'u. Kan baranaa kun immoo 50 jedhan. Isa ol ta'uu danda'us warra garee lamatti qoodeen gana guutuun hin dhufne irra. Garuu iyyuumee ijoolleen kunniin egaa ijoollee 403 aadaa uummata isaanii barsiisuun waan guddaadha. Kan godinaalee Oromiyaa hunda isa sanii hojii kee keessatti ilaalaa turre. Gabaan isaanii yoo akkamii? Eessa jiru ijoolleen kun? Eessa gaanii kan jedhu akaaf? Ayyee tokkoffaa irratti gaafa leenjii shubbisaa kana kennu biddeen ittiin nyaata miti. Gaafa leenjisus akkasitti himaan. Sababni isaa inni guddaan aadaa ofii beekuu danda'udha. Asuma ta'anii Harargeen maal akka fakkaatu, asuma taa'ee Karrayyuun maal akka fakkaatu, Jiddi maal akka fakkaatu baruu danda'udha. Inni guddaan dhaloota dhaalchisudha. Inni guddaan. Fakkeenyaaf ijoolleen leenjisee baase keessaa doktoroonni jiru. Poolisii qorataa yakkaa iddoo adda addaas warri jiru. Anaani barbaadu dirqama shubbisaa leenji'ee maaliif qorataa yakkaa ta'e maaliif doktora ta'e miti. Namni ogummaa isaatiin shubbisaaf waabii ta'uu danda'udha inni guddaan. Egaa sagantaan keenya itti fufaa hordoftoota keenya Alamaayyoo Dhaabii ogeessa shubbisaa waliin kan inni jiru. Maarree sagantaan keenya immoo bareedee akka isin bira ga'uu fi qarcaan ishee tireedingii fi baankiin Awaash nu faana jiru ulfaadha galatoomaa jennaani. Mee jidduutti immoo galma keessatti shubbistoonni maal akka jedhanii fi akkamitti akka shubbisaa turan isin biraan geenyee kan deebinu ta'a nu faana tura. Gara kana yeroo nuuf aartii dursumarraa kaasee nu jaalladha. Jechuun maatiin keenya guutuunsaa aartii nu jaallannaa shubbisaa diraamaas ta'ee gama walalootiin dandeettiin ani qabu xiqqoo walaloo qofa ture.
Shubbisa garuu akkasuma gaafa mana keessa waa jiraate shubbisan qofa ilaalla malee akkas mara dandeettii isaan qabu. Garuu amma ergaas dhufee dandeettii isaa yookaan dandeettii shubbisuu qofa otoo hin taane Oromiyaan godinaalee maal fakkaatu qabdi. Godinaalee ishiin qabdu kana keessatti immoo shubbisoonni maal faatu shubbifama. Kan dhiirotaa, kan shamarranii aadaa waliigalaa jechuudha. Aadaa godinaalee Oromiyaa haala shubbisaa irraa barachuu danda'eera jechuudha. Dura yeroon dhufu kan Oromiyaa naannoo marasaan beeku. Shawaan beeka. Shawaayyuu ragadasaa akka ragadan maatii keenya irratti yeroo mana cidhaa yeroo iddoo adda kun argaa. Gosa hunda isaanii hin beeku. Erganaas dhufee garuu Oromiyaa naannoo ishee hunda maal keessatti akka hammatamu kan hin baradhe. Isaarraan dabalatee naamusa aartiin maal jechuu akka ta'e, shubbisni maal akka ta'e hunda isaayyuu keeroo waliin dabalatee naamusa waliin kan hin baradhe. Kana aartii hunda isaa bare asittidha jechuudha. Baay'oon koo aartii uummata Oromoo shubbisa isaa sagaleedhaanis baay'eetoo uummata kiyya yeroo baay'ee yemmuu ilaalamu viidiyoon uummata Oromoo weellistoonni sirbanii baay'inaan sirbu shubbistoota isa jijjiiruun barbaada. Weellistoonni akkatti sirbuu danda'an hojiin akka biyyoota biroo akka Hindii fa'aa fudhan weellistoonnis hojii faana sirbuu baay'ee bareeda. Nama baay'inaanis baay'ee godhanii baay'atanii sirbuu akka nama tokkootitti baay'ee ta'anii ol faana seenanii gaafa sirban baay'ee bareeda. Isa jijjiiruun barbaada. Nama 2-3 ta'anii amma sirban baay'atanii namoota wajjin gaafa sirban immoo baay'ee bareeda waan ta'eef isa jijjiiruun barbaada. Akkasuma immoo guddinni aartii hin jiru. Kanaaf namoonni heddummoo aartii kanallee maatii dhumarraa jalqabe maatii baay'een fudhatama qaban jechuun akka waan hin taanetti fudhatu yookaan daa'imman dhufanii gaafa solanii galan kashlabbummaa adda addaa waan baratanii too galanitti fakkaata. Keessayyuu immoo ijoollee shamarranii erguudhaaf baay'een isaanii fedhii hin qaban. Kanaaf ani immoo wanta san yoo danda'ame maatii koorraa jalqabee jijjiiruun barbaada jechuudha. Maaliif shubbisayyuu jedhanii waamuuf fedhii hin qaban yeroo baay'ee gaafa qarshiin dhufu qofa akka ogummaa ta'e kan beekan waan ta'eef aartiin garuu ogummaa guddaadha. Biyya tokko keessattis immoo humna guddaa kan qabudha. Maaliif biyya bulcha yookaan Prime Minister isa jennu caalaa humna guddaa qaba aartiin. Aartistii tokko aartii isaatiin uummata kaasus gaddeebisuus ni danda'a waan ta'eef argaas turre waan ta'eef jechuudha. Kana ani immoo maatii koorraa jalqabee ogummaa guddaa akka ta'e amma ogummaa maal ta'a gaafa daa'imti tokko aartistiin ta'a gaafa jedhe baay'ee aaru maatiin waggaa kan hunda si faana dadhabee gaddeebitee aartistii jettaa jedhu hundi isaaniitu garuu aartiin immoo ogummaa guddaa akka ta'e madda galii qofa otoo hin taane aadaa biyya keenyaa beeksisuu keessatti biyya keenya guddisuu keessatti qooda olaanaa waan taphatuuf aartii kana uummata Itoophiyaa mara keessatti beeksisuu gama Oromiyaatiin immoo amma bal'ina ishee yookaan amma qabeenya ishee aartii kanaan immoo sirriitti beekamtee danda'amaa taanaan akka Afrikaatti akka addunyaatti illee biyya beekamtuu taate dorgomtuu taatu akka taatu gochuun barbaada jechuudha. Kara fuulduraatti wal taane gareen amma jirru kuni wal taane nullee akka baandii tokkotti hojjechuu nama danda'udha. Kun akka garii tokkotti nama hojjechuu danda'udha. Cimina qabnu agarsiisne wal taane hojjechuun fedha. Ijoollee garee guutuu kana waliin jechuudha. Isarraan kanaaf baandilee amma kana baandii hedduutu jira. Cimina keenyaan dorgomnee baandilee galuun keenya nafuun jedha. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya akkatti bareedu argitaniiti jirtu aadaan keenya keessaa kan godinaalee adda addaa baay'ee bareedaadha kan isin biraan gahaa turre
Alamaayyoo Dhaabii ulfaadhu galatoomii jennaani. Egaa artistoonnis waa hedduudha kaasaa turani. Meegaa guyyaan eebbaa yoomi kan murtaa'e? Dursa akkuma argaa jirtan kana gama FB'tiin baay'ee deemaa jira sa'aatii kanatti weellisaa keenya Shuuraa Gadaa yookiin Taaddasaa Qalbeessaa baay'ee dhukkubsachaa jira. Waaqayyo nu amaaru. Egaa molee Shuuraa Gadaa manni dhimmisee isa jedhamuun kan inni beekamu Taaddasaa Qalbeessaa yeroo kana dhukkubsatee hospitaalattis yaalamaa ta'ee jira. Garuu immoo biyya alaatti yaalamuu akka qabudha kan hakimoonni itti himanii. Maarree uummanni keenya wal bira haa dhaabannu itti birmadhaa isin hin jennu. Waan xiqqoodha kan akka ala bahee yaalamu isa gaafachaa fi barbaachisu. Yoo xiqqaate uummanni Oromoodhuma qarshii takka takka walitti buuse lubbuu mucaa kana lubbuu weellisaa kana baraaruun ni danda'ama. Kanaaf isa cinaas Waaqayyo haa dhaabbatu. Isinis nu jabaadhaa nu gargaaraa jechuun barbaada sumaani. Sagantaan koo caamsaa 26 yookiin sanbata duraatti kan eebbifamu. Yoo Rabbi dheekaa weellisaan tokko waan hafu natti hin fakkaatu. Hundumaaf hir'adhe waan ta'eef isinis narraa nafina. Wanti guyyaa sanaaf uummata kanaaf ni ta'a jedhee yaade namas mari'adhee miti. Waanuma qoradhee fi waanuma hayyootarraa fudhadheen qiqindeeffadhee dhufe. Tarii eebban booda ka komentii isinis naa kennitu uummannis naa kenna. Amma garuu anis itti qoqqobbaa'ee yoo Rabbi dheekaa torbee 3 nuuf. Gara kiliipittanii si deebisa. Kiliipota meeqa akka hojjette? Artii Oromoo kiliipii muuziqaa Oromootiif meeqa akka hojjette yaadatta? Dhugaa Rabbi dubbachuuf bakka baay'eetiin gaafatamaa ture. Lakkaa'uuf illee yaaleen ture. Aanan raafadhee baay'eensaa jiru guutanii kanaan yaadadhu immoo muraasa. Kanarra immoo kanaaf deebii kan ta'u akkan sobaan ta'an hin beeku. Yoo akkas jedhee wayyaa. Dhugaa dubbachuuf 2005 irraa ka'ee hanga har'a dhiyeenya kana gaabbii godhe. Tokko juma dhuunfaa yookiin waan addaatiin dhufuuf jedhee malee kilippii Oromiffaa addaan nu citee hin beeku. Kana sana jechuun nulfaata. Kanaaf hedduun hojjedhe. Kanarraan kana fe'e uummanni yaalaal. Meegaa jidduutti immoo warra ati leenjisaa turte maal akka jedhan keessa'u gosa lamadha. Warra reefuu amma leenji'aa jiranii fi marsaa jaaffaa kana keessa warra jiran akkasumas immoo leenjii leenjistoota. Isaanis jiru waan ta'eef kan marsaa 4ffaa irratti leenji'anii leenjisuudhaaf qophaa'aa jiran jiru. Mee maal jedhanii kan jedhu hordoftoota keenya. Isaan immoo isin biraan geenye deebinaan afaan tura. Oh,
haa ta'u kan leenjistoota barachuu jechuun godina hunda koorniyaa gama lamaaniinuu walqixa danda'uudha. Inni biraa immoo amala leenjisuu jechuun nama hedduudha kan leenjisnu. Amala gaarii qabaachuu, amala namootaa danda'uudha sirriitti. Sanii walumaa galatti. Inni guddaan callisaniituma yookaan nama walitti qabanii lafa dhiituu qofa odoo hin taane aartiin kuni gama shubbisaatiin waan baay'een hin hojjetamne waan jiruuf callisaniituma amma hoo kiliippii garaagaraa ilaalan kana akkuma laayyootti waan bareedu fakkaata. Garuu bu'aa bayii hedduu keessa darbee leenjii kanatti gaafa dhufan dafqa hedduudhaan dhamaatii guddaadhaan akka dhufu irraa baradheen jira. Kana qofa osoo hin taane Oromiyaa keessa kutaalee godinaalee jiran hundumaa sochii isaanii waliin aadaa eenyummaa ofii barsiisuudhaan waan hunda isaa waan baradhee darbeef ani immoo ijoollee kana wajjiniin leenjisummaa ergan baradhee akkaataadhuma Aleeksi amma itti jiru kanaan anis gahee koo baachuu yaalaa jechuudha. Walitti deebinee egaa hordoftoota keenyaa leenjitoota hundaa guddisnee galateeffannaa yaada isaaniitii fi Alamaayyoo Dhaabii egaa waan jedhan dhageessatti jirta. Ulfaadhaa galatoomaa jennaani atis kana booda cimisi hin jenna. Mee gara xumuraatti fidaatti jirra. Alamaayyoon kana booda garami kallattiin isaa kaayyoon isaa kana booda wanni jiru maa inni kan jedhu moo akaafnu laata? Eebba kanaan booda kaayyoo kiyya kana dubbachuu baadhus waan gaarii akkan hojjedhu abdiin qaba. Tole egaa mudannoon immoo jira egaa namni hojjetu mudannoo hedduudha qabaata. Dirree baatu iddoo adda addaatti iddoo kiliipitti hojjettanitti artistoota hojii wal qunnamta. Mee mudannoon hoo jiraate guyyaanis egaa guyyaa bashannanaati wanti ta'eef akkamitti yaadatta? Keessattuu hanga amma kan hin daganne keessa mudannoon na mudate hanga har'a bara 2000dha xiqqaa ta'e. Leenjisaan koo Nageessoo Baayisaa jedhama yeroo sana yeroo jalqabaatiif nama Nageessoo. Leenjisaan koo isaa jalqaba akkasi Oromiyaarra. Shubbisaan tokkoffaan ture beeki. Alamaayyuun tokkoffaa jedhama yeroo hundaa hojiin natti agarsiifama anumatu fidaa hojiin natti agarsiifama Alamaayyuudhuma fidaa yeroo hundaa anumaaf harka rukutanii bahu. Hangafa kaanii hojii natti agarsiisanii Aleeks tokkoffaa ture sun eessaa fidu. Sanaan booda odumaan aaruu misaa galaa jedhame laaqana nyaadhati kottaa jedhame gara laaqana nyaachuun sii deema. Gaafan deemu kaareefin baadiyyaa dhufa gabaa keessa seennee waa bibbitanneeti ofii keenyaaf of dandeenyee hojjenna waan ta'eef waan sana gabaa keessa sii seena. Gabaa keessa akkuma seenee waan na barbaachisu sana bitadheen booda hojiin waltajjii dadhabe sun gabaa keessatti natti dhufte. Sochiin ani waltajjii dadhabe. Uummatatu shubbisaa ture? Lakki yaadan jira cinqamaan jira keessa kootti. Gabaa keessatti shubbisaa kan taane. Keessa koo waan jiruuf meeshaa bitadhee oduma deemaaru akka waan rafees natti fakkaatee yaadan ani hin jiru akkamitti hojiin sun naa dhufuu dadhabdee gaban keessatti hin jalqabe. Sanaan booda erga hojii sun naa dhuftee gaafan akka riba wayii keessaa ka'ee binni jedhu uummanni na marsee laala. Waan an bite sana shunkurtaa timaatimii maal achuun keessatti gateen fiigaa gara Nageessootti dhufe. Nagiimee hojiin na dhibde sana naa dhufteen jedhaani eessatti si dhufte gabaa keessatti. Innis kolfaan du'ee gaafa itti agarsiisu parfeekti ta'ee gaafa eebbaa tokkoffaa ta'e xumuree jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Egaa galatoomii Aleeks egaa hordoftoota keenyaa qophiin keenya har'aa akkana fakkaataa ture. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatti argamuudhaan artist Alamaayyoo Dhaabii haala kanaan nu bohaarsaa ture isa biratti argamuudhaan kan isin biraan geenye marree qopheessitoonni an Abbabaa Magraa gama ogummaa teeknikaatiin firaa hawaas wal faana turre nagaatti.